ጨጓራህን አንድ ደው አዩን ሱመያን ብትለውለጭ ጨጓራህን አንድ ደው ጨጓራ ከጥቅም ውጪ ሳይሆን አይቀርም አልተመረመርከውም እንጂ እንደገና ያቺም ጥላ ሄደች ያቺም አሮጊት ሽቀላዋን ጀመረቻች ሸቃላ ያውና ሸቃላ ሆናለች ዱን ሸቃላነቷ ነው የሚያርባትቻው ግን አንቺ ሚስቴን አትጥራለኩ እንተሎ ቡኒ ጀዳምቱ ሱዋንተሎ ሂኖጀቱ Sumayyani gara shaqalummaa shitti deebiteetti dullattittini durumayyuu shaqalummaatu irraa bareeda jettu seetan kana Saidoon qabee xaf kaballaa bichaadha garuu kanaaf deebiin ta'u waan guddaa ta'uu qaba kaballaan immoo xinnoodha bar kaballaan xinnoodha waan shiyyata geessaniittu Sumayyaan sheni jaartinge sheni dullattittini shaqala jammarte shaqalummaatti deebite durumayyuu sherra kan bareedu shaqalummaadha coggaarraa kee lama ta'anii sugugubanii sifixanii jarri lamaan kanaafi animmoo kuno intala sifideen jira intala manatti guddatte intala qonxoxamte guddatte intala akkasiin barbaadan jenne ati viidiyoodhaani ayyuunisi maraattuudha kuno amma qullaa deemuu shiyafa amma daandii konkolaataarra deemte addaan kuno aspaaltii isaarratti oftumuu bichaatu ishee hafe ishee maada fi ishee hiikiti kuno ati marammaramne maleeyyuu bakka garaachi kee tokkoyyuu hin jiru sugubanii si fixaniiru isheenis si dhaga'uu diddee deemteetti Sumayyaanii ayyuunis asteessee sugubdee si fixxeetti kanaafu intala durba dingilinaa qabdi jette dingilinnaan maalidhaan hin beeku dingilinnaan waan nyaatamu waan dhugamu hin beekon achiin dhagee dingilinnaa qabdi jedhana waan zaa'u beeku dingilinnaa qabdi jedhanii mucattiini intala manaatii sargii miti waraqata kan itti ergate ugaran qabu dooktarii jettamoo Pilaaneti jettamu pilaaneti emo baay'eeti dhani garuu achitti walta karaa turani pilaaneti baay'eeti namaan maachu keessanna isa helikoptarii oofu helikoptarii bicha abarraramu helikoptarii qofa oofamooti pilaanetichi ay bunee haadha isheen mareebamtika Saidoon hirreeba ayyu Saidoon ani jaartii argadheetiin jira kanan beeku qaban jedhe malee yoomini na barbaadisiin jedhe yooman na barbaadaa jedhe kanan beeku kanan qopheeffadheefani qubeellaa kaan jedhe malee yooman jedhena kan ati beektu fuutee amma fakkeenya Sumayyaa fa beektee maal jettee fuutee yoomsii teessereeyyuu baay'ee rakkiste isheen ayyuun illee haa ta'u akkasumatti dhufte kanaafuu amma warra beektuun taane nutu siifila mucattiin immoo kunoo mucaa manaati nde isheen ufaan haasofti bar ay mucaa manaa yoo taate dhufteetu faana haasaatti akkanatti wal baruuf tere kottuka si fuudheen gala na faana galuuf kottuka de harkise wayi amma kun amma intala durbaa manaatiire dhufte jettee fixat jettee si baruu dhufe sanummoo tu dhirsa sanummoo too haadha manaa qaqqabaachuusaa beektuuti jechuudha Rabasmaa Saidoon garuu jechuudha Aki jaarsa keetti geessee ati maaliif mana keetti hin galleedhe waa'ee namaa odeessuura maaliif mana keetti hin gallee kanaachi immoo dhaqxee ishee fidde kana jaarsa keetti kenni waa'ee haadha manaa koo maqaan dhayini Sumayyaa maqaan dhayini jedhe kaballaadhaan xafaxafe Sumayyaa maqaashin dhayini jedhe ayyuudhaanis maraatoo innaa jedhu maaliin barte maraannashi jedhe si waamu haa dhuftu enna lakki qoy jettee didde jechuudha kanaafiyyuu Saidooni kan qopheeffate ton taane nutu filee fuusisaa intala manaatii qonxoxamtee jette qonxoxamtee kan guddatteedha kanaafarra
qonxoxamtee waan guddatteef jaartii sadaffaa ta'uu ufte jechuudha. Isheen qonxoxamtee guddattees jechuudha. Bunni kana garuu maaliif seeraan hin reebdanii? Seeraan maal reebdanii? Ay Sumayyaa jabinuma siifaa kennu ka. Jabinuma siifaa kennu jechuudha. Kunoo Seyidoodhaaf niitii haaraa fidanii jaartii bareedduu tokko fidanii fi sabirii kan qabdu wayii fidanii dhumarratti baatee baqattee hoo kuni boorna reebattee baatee baqatteen siniin jedha. Akkanatti mastaawoqaadhaan namni fira walitti heerumsisuu jalqabeera jechuudha. Jaarsa bareedaa yoo argatanii nama garraamii wayii yoo argatan niitii jalaa baasanii nama ofii kan ofii jala kaa'utti ka'eera. Uummanni kun of eeggadha. Xiniqaaqee godha. Xiniqaaqee godha la jaarsi keessan garraamii yoo ta'e nama dhama'ataa hojjetataa yoo ta'e sin jalaa butama. Achi immoo fira isaanii gorobeetii zamadii azmaadii isaanii fidanii kunoo ishee sana hiikii fuudhii siniin jedhu of eeggadha. Intaloo bunniin kun kunoo kanaaf jirti. Ani garuu Sumayyaan naashin arrabsitu na dabbare. Baxxaam baalageedha intalitti. Shaqaalaa ofii intaltiin shaqaalaa taateen darbine yaan hin beeku garuu shaqaalaa taatetti hunda sinsirritti waa ishee beektu natti maadaraa keessan komantiidha. Bunniin bara ishiitti shaqaalaa taate darbiteetti mun darbine. Amma afaan guuttee shaqaalaatti nama arrabsiti booshiyaa shaqala. Laayikii godhami naafi wajjinitti marakkataa hojjechaa rakko. Jechuudha. Innaa ani immoo kan na dhibu Seyidoomti dubartii namti yeroo wawwaamtee maaliif faana haasa'an jedhe. Maalumaaf isaan biratti argama. Bunni kana fa'aa maaliifin aswaggaduu beektu? Ofirra akka fageessu wayii jechuudha akka isheen deebiteen ufte. As taa'ee isheen kun uftee faana odeessiti isheen sun uftee faana odeessiti akka beesaan uftee faana odeessiti akka isheen kun niitii fiddee fi ufti akka isheen sun maali amma immoo asiin dhufanii jechuudha argitanii ayyuun tumtee dadhabnaan bakka jedhanii kaayyoo isaaniitti Seyidoo irraa baasnaa Seyidoon akka hiiku goona Seyidoon akka irratti fuudhu goona malee ayyuu kana humnaan dandeenye mo'aan jiruudha natti fakkaata. Seyidoo dogoggorsuudhaaf bakka yaalii isaan godhanii dhiirri immoo lapheensaa dafee laafa. Kana beektumoo beektan dhiirri dafee kufa dafee laafas damoo arguudhaan bakka dhiironni hin argu bakka arguudhaan waan ta'eef waan xurxuruu ishii bushee ishii wayifaa yoo fidan gowwoomsuu danda'u lapheesaa hatuu danda'u dhiiraa jechuudha. Kun waliigala dhiirri ilaaluudhaan kan inni mo'atamu dubartoonni dhageettiidhaan waan dhagaan amanu dubartoonni. So bunniin garmalee sina siraata abdi jireenya ishii kan sirreeffanne mana keessa naa baasaa itti har'as dhufte maaliif mana keetti deebteen galoo jetnaan araarsisiin hin jenne yoonas yoomisi araarsuu jenna isa mana keessa ariiteetu ka isa mana kee ariite ani ofii manatti gala isa booda araaramna maal jechuudha akkamti mana keessa araaran isa baasanii ishee gashaniichi araarsuudha malee amma bara kana keessa maalidha seeta wanti rakkoo uume nama jireenya isaayyuu hin beeknetu gadi bahee nama araarsa. Nama jireenya isaa hin beeknetu gadi bahee nama gorsa. Nama jireenya isaa hiikeetu waa'ee gaa'ilaa barsiisa. Nama hin heerumnetu waa'ee gaa'ilaa barsiisa. That is wrong. Baxxaa mushkila kibir. This is baxxaa mushkila kibiridha. Namni hin heerumne akkam godhee gaa'ila nama gorsa. Dubartiin tokko durbi tokko heerumtee gaa'ila hin argine taane maayini qoy matsaafaraa dubbistee sin barsiisti moo mana barumsaatti barattee sin barsiisti wantichoo tagbaarin sin jedhu waan raawwateerraa ka'eetu namni waan hojjete yookaas waan argeerraa ka'eetu nama barsiisa. Dubartoota miidiyaarra baay'een isaanii toon heerumee waa'ee gaa'ilaa barsiisu. Tokko immoo hiikanii ufanii waa'ee gaa'ilaa barsiisu. Hiikanii kan isaanii immoo hiikanii waa'ee gaa'ilaa barsiisu. Kana kanatu nu balleessa.